dhugaa baay'ee rifadhe waaqayyo immoo gaariidha siin jedha. Darbee immoo ganni aniyyuu taayitii biraa ilaalaan ture waan dhugaa sitti muufee jechuudha. Dagalgalaa dhukaasni Israa'el Filisxeem irratti banametu dhukaasa gurguddaa dhumna oliidha. Utuu dhugaa waaqayyo waan gurguddaatu dhugaa ture. Dhugaa sitti muufee jechuudha. Adaraa kee of eeggadhu. Haala si danda'ame immoo biyya jijjiirradhu. Dhugaa waaqa ati ija Oromoodha. እና ያ አማ በራና baay'ee rifadhee dabalgalee jiru. Gaafa akkas ilaalu ala namaa irratti akkas wanta magana kana gootaa waan jedhamu baay'ee gadda guddaan natti dhagahame. Garuu ani akka Israa'elitti dhiyoote hin beeku. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bona waan si gaafadhan isin immoo ati Saudi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Beetoo asiyyoo dalgala guyyaa lama dhukaasa walirraan cinee gurguddaa ta'aa ture. Naagalu dide araba koo gaafadheen naani maal warra musliimaa dhukaa jedhe wantichi dhukaasa gurguddaa galmalee. Warri wanti dhukaa jiru like wanta waggaa hedduu ta'uu qabu amma ta'u jira waan amma nama gammachiisu. Lola Iraanii fi Israa'el irraa asoo jirtanii? Raji baga nagaan tana kam nagumame. Nagaa mangiste ki yakam na jirti. ማል ቱኑ ደበ ዋይ እስራኤል ዋይ ራቃ ሮኮ አን ዋይ ከያ ሀሳ Baga nagaan tana. ገኒ ዳራ ቦተሮታቴ ወልቴ ብየ ጆር Kale se galgala ganneni badde galtu. Esan? Ganni? Ganni akkuma beekamu anillee ni darafaatiin bule ganama kana namoonni hedduun natti dawwalaa turani ganama kana ka'ee miidiyaa laalu miidiyaan guutuun kan socho'e ganniin kalee galgal laayivii gubbaa akkuma jirtutti laayivii gubbaa namni ulaatti akka ka'ee achuma yeroo ulaa banatte ijitee akkasanii waliin deebinee achumaan baddeedhanii ijoolleen ajandaa godhanii ganni sheexaana manaa baaseera kun ammoo hin affanan jedha kun ammoo fannotu affaniira wanti hin jenne hin jiru. gannitti dhukaasne baname boombiin gadhiifame baay'ee nama gaddisiisa wallahi laazim. An ganni nutuma biyya sanaa baatee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Sagalee uummataa ta'uutti colleedha otoo namni rakkinni keenya maal akka ta'e beektaa Oromoo waliin absaattu. Fakkeenyaaf ijoolleen beekamtii qaban gahee guddaa sii qaban jiru beekumsas qaban jedhani naasiraanolee ijoollee baay'ee jiran ijoolleen keenya garuu dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko faayidaan qabanu yaani of Zeka nama wifi na dide kuna wajji. Dubbadhu mee haadha kooti. Waan ooluudha baga rabbisi oolchee ammas immoo dhugaa jechuun na laayivii irraa akkasitti namni badu kun bu'aan baay'ee namatti dhaga'ama. Amma fakkeenyaaf warri yeroo sana achi turu warri liyaabii kee hordofaa ture tarii dhugaa akkatti dhaga'amu beekunallee na lamma dhagahe baga si oolchee waan ooluudha. Namni sekendii tokko keessatti addunyaa kanarraa karaa ta'e rabbi nama waama garuu oolchaan immoo isaa of kalchaan isaa waan ta'eef baga oolte sareen koo ammas immoo yeroo akkasii kana dhugaa sirriitti bilbila keessanii fakkeenyaaf amma yeroo sanatti lolli sa'aatii sanatti hin taanaan bilbila kee amma tarii immigireeshinii wanneen isaa immeejishiis naannoo sanaa jechuudha bilbila kee irratti miseejii si erguu danda'u. Otootiin lolli iddoo jiru kanatti yoo ta'uutiin beekin miseejiin bilbila kee irratti gala iddoo lolli jiru irratti jechuudha. Waan akkanaa Saudii fi
kaatar caafiin ture yeroo sana waan akkasii kan argeetan beekaa jechuudha. Lolli iddoo jiru caafii naa jirtan of eegaa. Bilbila keessan irratti naannoo sana irratti hin gallakkisu. Akkasiin of eegdan akka fakkeenyaaf hammannaa bokkaan roobee bokkaan namaan roobaa waan ta'edha ni gallakkisan bilbila keessan irratti akkanatti kan hin baane miseejiin sii dhufa yoo lakkoofsa biyya sanaa daayiriktii qabaatte jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan jabaadhaati of eegaa. Rabbi Ani immoo rakkoon kiyya guddaan siimillee qabu bara yaa Oromooti kiyya bara ni garbummaa keessa jira. Siimii biyya sanaa ordinaala qabaachuu qabda maal seera qabeessan hojjetame diigannee dhugaa. Siimiin kee oduu adda addaa seera qabeessaa siibida waan ta'eef siimii ordinaala qabaachuu qabdan akkam beekutti akkasi. Biyyoon arabaa kun waan hundumaa yoo achirratti gallakkisu ammoo fakkeenyaaf. Qabaachuu qabda siimii ordinaala. Warri kuwwan illee akkam nagaa jirtani. Noora haadhu. Ganni baga rabbi si baase aboo wallaahi killaal irreeffannee maashaallah baga rabbi si baase baga irraa hafte. Ameen haadhu. Baga fiidee jalaa baate. Ammallee Lafarra gangalatteetu fakkaate kaala guddichi kun darajaa kana bar miilan fiigee weesete hin gangalate bar lafarra. Abbo lakki jechuun atuyyuu ka fiidee jalaa baate iyyuu alhamdulillah jenne WhatsApp leensi dubbisee iyo leensi dubbisee garuu hinaan deefne jechuun atuyyuu kamseere maraanuu baga rabbi si baase alhamdulillah jenne irra caalan nam ba'uudha iyo leensi dubbisee garuu Meetti godhadhu maalladhu. uy kanatti asirra jarana yaa rabbi rakkadhe. Nariidha. Wallahi diaspora America irraa akkana Jordan. Gani. Eewwa Oko. akkasii. Abbaa goofare oko. Ani kanarraa quban qabu wallahi bagara bisi baase. Bakka amma olla Israa'el jira waan jettu ta'ee fi lolli amma dhaabbanne ganaa eegalu jira. Biyyoonni hundi biyyoonni Awurooppaa illee hedduutu keessa makamu jira ganaa lolli ka'u jira. Eddoos irraa yoo chaansii qabaattee jettee eddoos irraa deemuu mokkori fagaadhu achirraa amma kan lolli ka'u jiru ganaan kaanee dhahamee dhaabbatee waan ta'eef ganaa ka'u jira biyyoonni hedduun wal keessa jirani kanarratti. Leeyye. Asoo jiru miidiyaa Hundaafuu baga rabbi si baase diaspora irraa dhageenye akkama nuti biraan dhageenye ganni maali? Girgirriin maali? Dhuguma modhara. Qoomina dhintiraan dubbatee hafi abbaan goofare dubbatee hafi dubbadhu fixaa dhoofate. So kasiin jiru akkasii amma obbaaddoo lolli jiru akkuma obboleettiin teenya obseen jette naannoo takka jira moobaayila irraa illee wanti akkanaa sii dhufa garuu lolli surprise nama godhanii miidiyaa irra siif hin dhufu beekte moobaayila irratti siif hin dhufu kanaafi achi waan iddoo lubbuu kan keeti waan sodaattu ta'eef biyyi ollaasa yoo waan jiraattu ta'e bombii adda addaa yoo darbanii jedhanii achi qofan dhahu si galee bakka hedduu waliin waan fuudhuu fi iddoo isa irraa fagaachuu yookaan imbaasii faraqxeetiin iyyannaa galfachuu bootaa isaanuu si jijjiiran waan lubbuudhaan nama sodaate waan ta'eef lolaafe iddoo nama jiru san iyyuu gargaaranii iddoo isa irraa inni baasanii waan akkasii kanneen mokkore yoo dhiyeenya. Joordaan jira barbuchee ko biyyaan baasin hin jira bar. Joordaan jirta? Ani Joordaan jira bar ani tokko. Joordaan illee lola keessa jirti kamoolaa seetasa? Maarree kanaa miiree rakkoo ka guddaa ta'e kana tokkoffaani mana maadaamiin jira nama waraqaa birii qabu miti bana kontiraasa jira lammaffaa biyyaan baasin hin jira sadaffaa immoo Araboonni kiyyoo Araboota akkas naasarmitee waan kana gootu miti oduunis walumaan duunaa jiraannis walumaan jiraannetti deebiin alaatti bali rakkisaadha war dhugaa waaqayyoon beeku gaa rabbiin akkamittiin akka biyya kana baasu malee Lakki ganni maal seeta sirratti? Ganni maal seeta akkuma seeraa ittillee barre lubbuu kiyyaaf sodaadhoo jette si jijjiiruu mirga qabanii beektaa hin dandan isaan illee jechuun yoo baggara deeman dhaban malee dirqama deemuu achi baqatuun mirgi isaaniitti oolnoodha dirqama beektaa. Lol yoo dhuguma kee ta'e arrabni sanuun sodaatti inni bakka biraatti ni imalti. Shakkii tokko malee. Ammas ati ammoo yannoo kee waati jette achi si jijjiiruu hin danda'a lubbuu kiyyaaf sodaadhoo waati jette maa si jijjiiran. eenyutti ni jedhan adde eenyutti jedhan na dhageenyutti ni jedhan eenyutti dubbatu. Warri hin jiru hin baasin achi. Biyyi Joordaan biyya baasin qabne. Amma lolli kun beektaa waan amma hin jammare malee waan jechuun kun ka'umsa ganaaraa beektaa lolli kun sadaffaa xiqqoo jira bargaanni lola addunyaa sadaffaa jechuun tokkoffaan dabarre lammaffaan
Addunyaa waliin laaga'eera sadaffaa fidu jiran. Amma Ruslaanis keessa jirti, Ameerikaan keessa jirti, Norween keessa jirti, biyyoonni Awurooppaa, Kanaadaan keessa jira, Firaans keessa jira, biyyoota hedduu keessa jira lola kana keessa. Kanaafuu kana Biyya Joordaan tana maa rukutarree? Joordaan illee Iraanis deeggarti jechuudha. Walumaa wal keessa jiran. Amma Ruslaanni Iraan bira jirti, Ameerikaan Israa'el bira jirti. Ganaa wallaaqoo. Norween illee Israa'el bira jirti. So ganaa biyyoonni gurdoon kamiinuu Israa'el bira jirti waan ta'eef. na Russia bira qabdi Iraan. Yaa Rabbi fi Abbuma alaafisuu meeladoo kanneen biraa socho'uu mokkore. Ganni ati yoo didamte ta irra caaltaa ta dalagatte rabbi si haa nyaachisu bakka sanii bahii dhiisiiti yoo dadhabamee muluu achi keessa waan hin dandamne taate achi gad dhiisii biraa galuun mokkore. Maaliif jennaaniin yoo fayyaan ka jiraatte lubbuun ta'e jiraatte waan barbaaddetti geetta waan barbaadde bira geetta. Sii miti ijoolleen naannawa san jiranuyyuu marti isaaniituyyuu iddoo sanii fagaadha. Balaan takka yoo qabataan hin dhaamu waan ta'eef rabbi sinaatiisuu hedduu kiisa wallahi. Maal sirriidha beektaa namni amma amata dheeraa wajjin jiraate yookaan amma waggaa takka taate ji'a lama taate wajjin jiraatan girrigirrii kanaaf nutis namaa lubbuun teessin namaa nu maali ati maali yaaniin beektaa namni gaafii garaagaraa gaafata. Yoo nu duune walumaan duunaa yoo jiraannu wajjumaan jiraanna jaanillee diduu ni danda'ani beektaa. Caarraan biyya galuu ta'e malee amma tokko biyya galuu yoo ka isaan baqatanii gara biyya biraatti imalan ta'e wajjin imaluuna malee caarraan biraan jiru. Nama takka jira nama baakkeetiin bira jirtu isima rabbi beekaa namni takka biyya isaa keessa taa'ee biyya isaatii keessa duufedha hin baqatu keessaa. Sigalee so biyya kiyya gallakkisee eessa dhaqa jedha namni takka kanaafuu isaan illee laalii waa hunda lallaalii atuma beekaa haala biyyaallee ati beekaa irraa waan adda addaa lallaalla dobbaleetii teenya. Amshir rabbiin si biraa jiraatu tarab biraa dhufte lafanan qattuun sodaatin. bar Israa'el nagaranyaan tun odoo biyya dhiistee bar damni nagumaan jiraata. Wallahi osoo Israa'el addunyaa kadhana keessaa galchaan. Mucaa'oon teena takka maal taate ganniin akkana mucaa'oon maal taate maal jedhamu manni kun ganniin tam ganni teena takka bara mucaa'oo asirraa Oromoo fi jiru takkatti bare lolli rakke akkam mucaa'oon sun nagaa jirti yaani jennaan yoo amma dhufu atillee fi jirta. Ganni immoo silkiin kan keen dalagu. Siimiin qabu baraan siim kaardiin qabu baraan naa jiru na keessa jiru biti Siimi siina wallahi. Wallahi killar gan dawwalli weegi yoo cuftee rafitti baa jiru cuftee biraa bayitti fi namni harkaa fuudhinna baay'ee sanirra dawwala maal godha hin dalagu. Gana WhatsApp illee dawwala hin dalagu sunis. siim kaardiin kiyya akkam biyya kana dhufe bitamee naa laattame naarratti cufattee naa bitaa innaan na didan jirre. Siim kaardii birii soddomaa naa bitaa innaan na didanii beektee manni nani jirullee mana danuu ulfaatadha. Manni nani jirullee mana akkasii. Keetiin asaadisuu hin dandeessu? ID keetiin siif asaadisuu hin danda'ani lubbuun? Yoon argadhee miicarraa sanuun argadhee baranaas. Ammaan tokkoffaa baadiyyaan jira bar ijoollee koo barana mannuu na bira hin jiru baran. Ani kanan jiru biyya keessan jira mannuu na bira hin jiru baran. Mana kenoo laal achi fagoo supermarkeetti bersaatii lama deemneeti bar mana supermarkeetti arganna. Ganni yoo akkas taate bareedaadhi waan bareeda tokko beektaa waan akkasiisan hin tuqamu beektaa mana moollos jedhanii naannoon haliilan naannoo beektaa girgirni itti ba'atu malee. Agaa rabbiin waa eeguun duma. Sagaleen kee dhagama ganni. Nagama salfiya. Maal taate ganni kun viidiyoo kee kaa murame amma tan argirri baay'uun kaan. Ateen jirtu galgala Oromoon duula baatee. Wallaahi amma arge laal amma kana. Injirtu ati haadhofa. Oromoon tun bar iyyitee iyyisiistee Oromoon kottee takka naabdee miidiyaa kana kottee takka naabdee daa Oromoon tun una jaallatti. Maal jibba goo aduwwee kee jibbani. Ayyoo Oromootiyya bagaan isaanuu qabaadde dhugaa. Adoon agarree bar namni nama hamma kanaa keessa laphee keessa jiran jira jedhee yaanne dhugaa. Iddoo nama kana hunda keessa jira. Yoo mi garuu ani isa turanuma takka nagarre bara amma arguu kiyya.
Narrifadhe dhuga. Kaleessa galgala intala kootolii bira jirru durii bira teenyee wajjin taphachaa jirru. Dhukaasni banamee ani bilbila gatee fi beekaa. Wayyoo Oromootiya. Gamnaan immoo kan mubaarak. Akababi akababi lolli jiru sani bayi akababi lolli jiru sani bayi gara biyya gali yoo barbaachisaa ka ta'u taate yani gara Duubaayitti si jijjiire guyyaa 15 keessatti si deebisa yoo barbaachisaa ta'e waan takka birrakkate amma akkasumaan hedaan illee karma biyya galeetan biyya Duubaayii kana deemuu fedhabeetta tokkoffaa biyya kana mirgi keetti Duubaayitti galtee gaafa guyyaa 15 anas yoo hojjechiisa rakkoon hin jiru ani harkaa qaba waan ta'eef wandimee ejensi alli na kanafu ati nubiran fidina adaan gootini darani ati laali finfinne biyya sanuu galuudhaaf biyya galuudhaaf dirqama kontraata keefitu malee nan gallaqsan jirra sigalee kontraata farrameera kontraata kaati hoggaa meeqaa qabda qoe ani kan hoggaa lamaa fixeera giddaaja koe hoggaa lamaa fixeera giddaaja mootummaa hoggaa lamaa fixeera lama ofii farramta. Lama ofii kiyyaa farramellee gimmaasha irraa kaasee jira. Gimmaasha naaf ji'a naaf giddaaja kiyya fixachuu bakka. Kaniin booda hin hojjedhu jedhee galuus danda'a. Tikeetii yoo muratte garuu seerri sii faayyama. Tikeetii ofii keetii murattee yoo jettee waan akkanaattu biyya keessa jira jettee waan kijibaa wayii. Si fayyama nan deebi'attee guyyaa 15 jettee yoo deemte kaansil taadadhu waale. Ijaazaa fudhattee galtumaa hin kennanii? Ijaazaan ijaazaan waggaa lama yookaan waggaadhaan garuu waggaa lama achitti qaama. Agriimantii irra hin jira garuu maasitti fakkaate isaan seera akkasitti hin fayyadaman bakka azim jaaniitumaan akkuma nama eega qaxaratan bakka qaxaratan jedhani waan akkasitti hin fayyadaman malee osoo mijatti nama gara magaalaatitti nama kaloofteetiin hin daffartee jettu taate waggaadhaan ji'a 3 kennaaf seera. Waggaa lama kennaniin dirqamaan qabdu waggaa lamarraa naaraa yoo amma itti qaxxalatte jette fiqaaduma isaaniitiin akkana waan akkana rakkadhoo jetteen ijaazaan kennanii garuu akka beeddoo kennan beeku ani gara biraati. Jordan san Warri galli Dubai finnaa galli Dubai haa dhuftu jettan kuni Dubai warra Dubai keessa jiru gaafadha ijoolleen hojjaa dhabdee rakkachaa jirti nama dhamaasina isinii galee hojjaan hin jiru dhaga'ina ijoolleen azala jirtan jechuudha akka jiru in argatti ijoolleen rakkattee warri Itoophiyaa keessatti taphachaa jirti. Almas tadalaga isin indalagatti baadiyaa yoo laala akkadde gadi buutee dalagatti tuuwwan immoo warra dalagatan feenetu warri dalagatan feene warri diriirfatee ciisuu barbaadu mana ijaazatti bulluq jedheetiin hin bayaa waggaa meeqa mana ijaazatti itti miskiinni dhufnaan illee hin dalagatti waan baay'ee cinqabdu. biiroonni gara biyya kanaa deebi'e ijoolleen ji'a 8 ji'a 9 biiroo teechee ikakiin keessa yaa'ee ijoollee 9 muluu jechuudha biirootti balbalatti dhufanii taphatan hadha as deebitanii nama bira furdujjeessuuf deemtan inkijibina haqa baddaa waan argitan bakka kiyya kana dalagsiin kuwaan biraati abalisitti maan dhimmi dalagaa argatu waan biraati dhimmi dalagaa dhabu dhimmi dalagaa argatu dhimma yoo nafseena bakka sanii haa baatu mee bakka sanii nafse yoo baate dalagaa argatti argattu baattee ijoollee baay'ee akkasitti shawwadaa sooftan warri dallaalaa kun bineensota isin jechuudha warra dallaalas keessa waan jiraattan soofdanii ijoollee biyyaa guuraa fidaan balbalatti cufsiisaa qaxaqqachiistan baankaaniin achitti dhiitichaan maaxanni ishee keessatti ol deebisa mee us jedha argineerra waan baay'ee nukki jibinaame anaan har'a gaheera sittan gadi baanee suuqii dadhee akka bishaan bitanii dhoggite intalli jimma ijoollee 9 mana tokko keessatti qaxaqqatte macarashaarra bishaan jashiititti galabbaxeen jechuudha du'ulleen du'a jedhee tanan akkasitti deebitee biyya kana na ergite birri guyyaa kamtu si erge qoymee sabboona qoymee waa gaafadha ayyeesh finfinneesh ejensi kamtu si erge
Dallaalaan deemtee ejensiidhaan kan deemtee. likki qabdu obsinee jedhamti daa'imman nama qabdi abbaan manaa ishii Oromoo ishiin Oromoo ijoollee kobosii mana keessa hin jiru firiijii keessa bishaan goonaa akka inni dhoggite kushiina seentanii shaayiin danfisinaa hin dhuginaa maaliin ta'ina jette akkasitti sammuun kana naanna'e ji'a tokko guyyaa 15 hojjedhee na biirootti deebi'e. Guyyaa 5 mana ishiin ture guyyaa 15 biiroon ture. Ijoollee fagaara qoffortee paantii irraa baastee birii 2-3 paantii keessa guurti ijoollee jechuudha. Biiroon Dubaayii kana hojjeta. Odoo carraa argadhee miidiyaa gubbaa ba'ee hojjaa ijoollee dallaala biyya Dubaayii keessa jiru haasa'ee baay'ee tokko natti tola. Warra birii jedhee qullaa nama dhaabu shintireetii Almaaz ergasii maaliif callistee yuree maaliif sagaleen ta'iniif ergaatachii baate ijoollee cistafarsanii maa sagaleen ta'in. Tiiktokiin irratti mucayyoo takka amma dhimma dalagaa ijoollee Dubaayii dhabdu dhaggeeffadhu dalagaa dalagatu girgirrii dhiisanurra. haarawaa Warra akka dalagatu kadhabe haadha. Abbaan garafame haa garafamu. asirra baafama ta'uu hojjetan Dubaayii wada bahaaree ka bahaareen ka Joordaan wada Dubaayii jecha mastaawqaa hojjetan dhiiga ijoollee nyaachuuf jechuudha sini galee warri dallaan as keessa jirtu hoo ta'ee naatu lekkii keessatti ma beektan waan hojjetan jechuudha ka daffartanuu guuftaniif ta'e ijoollee galgala mana sagaagaluutti wal gurgurattan guuttanii jirtani miidiyaarra isin hin baane malee jechuudha. Dhaggeeffadhu haasaan ture suubina isin hin jedhe ganni lachoodoo baate baay'ee natti tola odoo dhufte illee ganniin biyya an jiru kana kootu biyyi kun firii hin hojjetaatti hojjaan hin jiru biiroo taa'uu yellee abashaa sitti hin taphattu biyya an jiru kana jechuudha amma dhufe kana garuu biyya Dubaayii hojii warra Dubaayii kun akkanaadha himimee mistira ijoollee shamarranii firii warra Dubaayii Dubaayii tokko jettanii kan akka biyya wanni hojii dhiiftanii gara mana ijaazaa fayyadaniif kanaaf himaawwan baasaa takka takkaan. Mana ijaazatii miti bar biirootti kana raawwatanii mana ijaazaa doo ta'e ofiishiitii baateeti jetta bar achi doo ta'e bareedaa miti biiroo keessatti balbalsitti cufanii paaspoortii sirraa fuudhanii bilbila sirraa fudhataniiti macaawachaasi godhatti ilaali biiroon Itoophiyaa keessa hojjettu jechuudha dallaaltuun Itoophiyaa keessa ji'a 9 teechisanii takka wayii halkan eegaa bullaa fooqirraan of darba jette 90 kafaltee dhufte Itoophiyaadha haarawaa haga ji'a 9 muluu hojjaa odoo seenii micayyoosu achitti warri as keessa jirtan koomantii ilaalaa waan jedhu kulaal koomantii intalti maraattuudha na fakkaate tuni almaas jedhamtu tuni. Amma dhiibne jara nama jetti du'aa godhaa jira ummanni almaas mana irraa dubbanna yeroo naa godhu wajjin dhayina achitti mana keessatti dubbanna waa'ee warra dubbaa. Dhalaa ol galchite daffartu. Koo amma du'aa hin jetti godhu naa jetti du'aa godhu naa jedhisa. Sintee katakkeetti udaan. Girgirriin dandeenu nuti kadhumne warri Dubaayii dalagaan qabuu hin qabaa shooreesiiti. Ganni baga rabbisi baasee. Gadi amma nu wanni jennu. Furmaata namni kennuufi danda'u furmaata kennuufi malee. Malee girgirriin hin dhufne bara jara maal taatan baga rabbisii baase jedhaati warri dandeettan baga rabbisii baase jedhaati achi jala haa baatu. Goota sanii Joonarii biraa qabdi ta'a. Biiroon gaarii akkuma jiran badaanis hin jiru garuu hunda miti walitti qabanii haasa'uun gaarii hin ta'u hundaafuu ganni ta'u baga rabbisi baases. Dhugaa keetti baguma rabbisii baasee Oromoo kiyya ulfaadha namni akkana walii xaaruu walii yaaduu wal bira dhaabachuu yaadaan akkanatti halkan guutuu hirriba dhabdanii iyyaa bultan baay'ee ulfaadha barakadha rabbisin bira haa jiraatu ijoolleen teenna keessattuu namni hin rakkanne hin jiru hin rakkata namni biyyaa bahee dalagachuudhaaf biyyaa bahee ibidda keessatti hafa akkanatti jechaadha osoo amma kaboombiin suni ka mana keessa yookaan gibbii keessa kabuu taate isin fiidee itti baate waan qalladanii miti wanni kun beeytanii wallaahi nafsa isiittu isii badee oole rabbi isii deebisee baga rabbi isii deebisee jennaani warroonni ammoo gara akkasiitti bakka akkasii jirtan nafsee teessan eeggadha namni yoo nafsee qabaate waallee dalagatee waallee argata yoo nagaan illee biyya ofiitti illee galanii keessallee yoo jiraatan rakkoo hin qabu baga rabbisi hambise siin jenna ulfaadha barakadhaa warra keessa jirtanillee Oromoo kabajaan keessan olaa ta'u ammallee rabbi ol isin haa godhu afaan tokko rabbi isin haa godhu ayni tun toltuudha nagara nu jiraadha isiniin jenna.
Galatoomii finfinnee kiyya galatoomii kanuma jechuun isillee itti ilaalina waanuma misaala irra gahee faatu hin dhabamu wanni kanallee wanni akka isiin amma jettu kanallee aartee akkana jettu kunillee hin dhabamu beektanii bootan maraa miti. Jira hin beekaanis jira. Kanaafuu rabbiin irra caaltutti baga nuu baase ganni miti ijoollee ta'e maraayyuu warra achi keessa bakka san jiran rabbi nuu haa baasu waan akkanaa kun balaan akkanaa kana rabbi jalaa nuu haa baasu. Akkasii ganniiti amma ganama eda rafne amma deemee rafaa maaliif sababa keetiif amma rafnaa nagahaan jiraadhu. Atillee rabbi Uummanni nyaata Oromoo siidaa keessa naa godhu waaqni. Guyyaa kana rabbi Amshira bilti amshira wallahu wanti. Uummanni haga kana na jaallatti qoy Oromoo hunda keessatti laphee tattamamee jiraan. 2023 keessallee bari lolli tokko Joordaanii kana eegalee garuu haleellaa guyyaa takka ofa malee deebiin kaaniin dhaabbatee amallee yookaan dhaabbatu malaa itti fufu malaa hin beekamu beektaa wantichi. Amma bari uummanni biyya Joordaan homaan goone bari uummanni asii dhukaasan barbaanne bari Israa'eliin darbe baritti. Yeroo daangaa walii jiraniif amma daangaa walii waan jirtu 2023 keessallee barre dhukaasni ka'ee ture guyyaa lama sadii dhukaasaa turanii garuu warra Joordaan kun lolan feene waan ta'eef hin qabbanaa'ee amma illee isaan warra Joordaan waan lolan feeneef wantichi nama dhaabbate. Warri Joordaan gaafa Israa'elii fi Filisxiin wal fixasanillee lolan feene gaafa sanillee rukuttee turte gaafa sanis rukutteerti barre sababa midhaan asii feeteef. Midhaan feetee fi deemtee beektaa biyyi Joordaan tun himmata Filisxeemiif midhaan feete. Siqattil immoo yoo zeegaan biyya kanaatu harka irra caala Filisxeemaawiidha biyyi Joordaan kana jechuudha. Maaliif Filisxeemii fi Joordaan tokko isaan duraanuu biyyi isaanii tokkumaa dha'u. Asii ishiin midhaan feetee fi deemnaan rukuttee turte beektaa Israa'el akka midhaan geessitanii fittee rukuttee turte. Kaalaal kaammoo doon biyya kana akkaan dhufee oonu gizee lama rukutte biyya kana gini na bira miti naannawa kiyyaa miti qaba. Kan kaleessaa kun bara numarra gadi bu'ee aantee manni tun illee hin kirkirtee bar darajaa baran fooqii kana kan duraan taa'aa too bu'u bari akkan ta'e hin beeku bar miila nan bu'etee mataa nan bu'etee hin beeku. Kanatti na gargaara. Ispoortii hojjette. Nafsi bira Ispoortii hojjette garuu gocha kana karaa waliin Joordaan irratti Ameerikaatu waliin akka Joordaan irraa bu'u. Miila nan fiigee bu'etee mataa nan fiigee bu'etee Allah alami rabbi guddaa na beeku. Liivirra jiraachuu kiyya san baroota liivirra jiraachuu baadhe maaltu na dhaga haree utuma akkanatti liivirra jirruu balaan gadi buute qa'a. Hagasi qa'a ganni sana fidarree wayyoo qibamoota mana maadaami iyyanii iyyisiisani mubaarak geemi taphata mubaarak jala dhaqanii ganniin duute dhanii. San dhageenye anamma bar warra Ameerikaa irraa dhagee warri Ameerikaa. Barati wanni dirra caaltuu taate ganni waa lama dhabdee bar maali jennaan namni daayirektii sitti dawwalee si argatu tokko hin jiru. Silkii gattee biraa deemte daayirektii odoo dawwalanii misaala silkiin iyyite namni odoo jiraate hin kaasa. Hin jiru namni iyyuu silkii bira silkii atuu gattee biraa badde. Silkiin kun illee silkii hin qabu. Odoo gara Liivu na baase warra iimootiin na baase iimoo liivu liivii mana turre sanittuu liivu marran tureere achi iimoodhaan irra dawwalamnaan kan na baase gaa darbee na baase kaa tiktookarra achi dawwalan asii wayyaa Oromootii wayyaa Oromootii. Naa yaatu dhugaa. Atau rifatterta, kalau saya rifatterta, mami si baru kabar. Wayne abbako. Maal kana nabira jirtaan argita moo rifatteettaan jettu nde. Warri bilbila kee qabulle bilbili emayyuu yaale noo bilbilan qabnu gurrumaan geeffachaa olle maa inni maaltu ta'e garuu
wanni ta'e liibirraa galgala taphachaa turan jettu mana ijoollee baadiyyaa hiriyoota biyya takka biratti. Akkanumatti liibirra teenyee waliin taphachaa jiru. Naan ol dhufe nayaan dhufe ookee gubbaarra miti isaanii akkan achii gadi bu'uuf narratti dawwale narra qaxaqqate barri narra dabaddabamaa inni joo jedhee duma san keessaa barrattiin Roket mo bombi ngalela mukas. main rehan akasabatti nama dawu kino biyya sana sitti nama darbasu main Roket ko halewa arga doko no wayo fu be ken alkasa ko to kottino be ga ko to kottan holde be yu karamana e ka ka gesa ni man biya khadim roket ila. Ya kastam. biya jordan ya rabbi Mana wanta jechoo namayo. Muka Oromoo itti lubbuun dhiiteetti har'a baay'ee hubeen bagaa jiraatu. Bubeeni abaa jiraatu uummata hundatti furmaata laate bar bubeetu ani bakka anillee dirqama bubeetti himee jiraachuu kiyyaatti himuu qabaa jedhee odoo maatii kiyyaa hin dubbisin maaliif jennaan hawaasni akka liibirra jiru arganii jiranii akka liibirra jiru namni waan argeef waan hin ta'e kunis immoo namoota baay'ee biratti waan yaachisuuf mubaaramatti hima jeetan bubeetti beeka naa nyaatu ganni koo jedhe bubeen immoo naa nyaatu miskiina Ganni ko Nama gara bisoo ishee hundumayyuu yoo namni urgalu jiraate galchee. Bakka nama galchi ganni jeesh. Bakka raba ira fe'amma. Raba ira fe'amma. akkam jirta nagaa keedha? Anuu nagaa koo dagalata gooftaa bucheeku. Baga jiraatte dhugaa rabbii baay'ee naanneeshi baay'ee rifanni. Rifatteertaatillee. Maalum mucayyoo reefuun gaddeebi'ee rafee rabbi halkan akkasumatti ka'ee hirriba keessa. Ati wajjin bullee hubana ayyaantu sagalee obsee manatti fakkaata sagaleen ka'e. Laa narratti dawwalamee natti malee achiin bullee aan achiin jiru. Akkasiin akkas ta'e kaa'useeti ayyaan naannootiya. Naaf waaqayyoo. Jechuu bichaan nu hafe galeessa. Ganni argitanii jechuu bichaa si dabalee. Wayne dhugaa mubee jechuun bakka dhugaa maal jennee akka agatii sana Madami ganni baddee bichadhisan. Garuu ante ani anoo of hangarrami haga kana hunda nama keessa laphee keessa hin jiraan jeen. Haga kana hunda. Laphee keenya keessatti dhugaadha. Annaa hundee keenya dhamaal ati dhabamtee jennaan hundi keenya bakka dhugaa warri laayibiirra warri galtii irra jiru boo'u malee maal ta'e jechuu bichaan nu hafe dhugaa waaqayyoof kennannaa ta'u baguma rabbi si baase. Ganni ko baga nuuf baate qaalee keenya dhugaa rabbi. Bileetu yaa dhoogo jiraatu. Ilaala mallee kun aluu aerooppilaanii nu marsaa jirti. Inshallah arras banuu. Ganni anillee bar Joordaanin jira beektaan immoo dhugaa waaqayyo akka tasaa rafee ka'e beektu. Yoon ka'u. Jiruu eessa jirtati Joordaan kanaa kun jirti. Joordaan ammaan keessa jira nurraa sa'aatii lamaaf waan ta'e fagaata beektaa bootichi. Dammoo saarotni isaanii achitti ijoolleen achitti fanadaasan warra fanadaasanii
federaala biyya Ameerikaa taatetu akka ishiin kallattii kanarraan darbe waan ta'eef kan Iraan ergite jechuudha. Akka ishiin achi hin dabarsneef waraanni yookaan immoo hidhataan Ameerikaa kan ta'e biyya kana keessatti kan adaasee jechuudha akka ishiin Israa'el dhaqxee rukunne. Malee Israa'el miti kan darbate. Rukunne bakkas godhanii. Kaldaset. Boombi Israa'el qophaa'eetiin biyya keenyatti bu'eere. Gani hojii kee rabbisiifaa kibaa koo baga waaqayyoon si baase. yaaduu koo baga rabbi si baase. Neetworkiin si qabana fakkaatee taaptaaf godhaa. Neetworkiin si qabaa jira. Halkan qabnee waanuma gadhiifnu walii wallaallee wannaa sachu. Gani neetworkiin si qabeera. Siapa kan Nabila? Oh, wallahi tiba lagi. Tiba ada dia di sana. Nanti kok kanan jalan itu senang garut ikon jerobota. dubartiin baratee hawaasaa jijjiirre